kanneen jireenya isaaniirraa buqqa'an akka gargaaruuf waadaa seene miliyoona 9.5 keessaa ta'uun ibsameera. Gargaarsi dhala namaa lubbuu namaa oolchuuf gargaaran kun kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaariif Tigraay keessaa isaan barbaachisu akka dhaqqabu gochuun barbaachisaa ta'uu Ambaasaadder Paasiin dubbataniiru. Kan uummanni Ameerikaa waggaa kana keessa uummata Itiyoophiyaaf gargaarsa dhala namaaf kennuuf waadaa seene biliyoona 1 keessa dunkaanni kun ishee xiqqoodhaa jedhameera. Bulchiisa Amaaraa, Afaariif Tigraay keessatti bakka qubsumaa ijaaruuf $16 miliyoona caalaa baasnee ka jedhan Ambaasaadder Paasiin dhiyeenya kana gargaarsa dhala namaa laannu babal'isuun Walloo Kaabaa, Gondar Kibbaa, Waag Hamraa fi godinaalee Gojjaam dhiyaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummata miliyoona 2.6 dhaqqabnee jedhan. Waaltaan yookaan mankuusaan gargaarsaa kan Qaallitti jiru kun gargaarsa dhala namaaf loojistikaa kan jaarmayootni gargaarsaa raabsan keessatti kan qindeeffamu yoo ta'u, uummata guutummaa Itiyoophiyaa keessaa kanneen godinaalee walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan tajaajila. Waan akka nyaataa, dawaalee fi waan bakka dahannaa ittiin ijaaran faatu keessatti argama. Waaltaa Qaallittii kana kan gaggeessu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa yoo ta'u, jaarmayoota gargaarsa dhala namaa ka biroos bakka bu'uun kan hojjetu ta'uun ibsameera. Saawud Arabiyaa, tokkummaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen waliigaltee siyaasaa Sudaan kan sadaasa bara 2021 irra ga'ame kan Dr. Abdallaa Hamdook gara taayitaa muummicha ministeerummaatti akka deebi'an taasise kan isaan jajjabeesse ta'uu ibsuu isaanii ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets biraa beeksisee jira. Akka galmee heera bara 2019 irra taa'ee jirutti kun rakkoo siyaasaa Sudaan hiikuuf akkasumas biyyattii gara daandii ce'umsa dimookiraasiitti geessuuf tarkaanfii jalqabaati. Kanneen waliigaltee sana mallatteessan waadaa seenan akka kabajan yaadachiifna jedha ibsi kun. Gama kanaan hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu isaanii galateeffachuudhaan kanneen mormitoota irratti tarkaanfii humnaa fudhatan seeraan akka gaafataman kataasisu koreen dhimma isaa qoratu akka hundaa'u gaafannaa jedha ibsichi. Labsii yeroo hatattamaa tolfamee jiru dhiyeenyatti kaasuuf cicha jiru amannee hatattamaan hojiirra akka oolu ni gaafannaa jedha. Mootummaa siivilii kan ogeessota walabaa ofitti hammate hundeessuuf sochii jalqabame ni jajjabeessina. Akkasumas baatii sadaasaa 21 waliigaltee irra ga'ame irratti ibsa siyaasaa kennameef michummaa siivilii waraanaa kan bara 2019 hundumasaa adeemsa marii siyaasaa keessatti hirmaachisuun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiifnaa jedha. Karoorri filannoo xumura bara 2023 yookaan jalqaba bara 2024 geggeessamuuf dursee qophaa'uun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiisnaa jedha. Ibsi waloon biyyoota armaan olitti tuqamaniin bahe kun uummata Sudaaniif deeggarsa waloof dhuunfaa hin qabnu akkasumas fedhii uummatichi dimookiraasiif biyya nagaaf tasgabbaa'aa arguuf qabus ni deeggarra. Mormiin geggeessamaa jiru uummati Sudaan ce'umsaaf murannoo cimaa inni qabu mul'isa. Hokkara isaan irraa eeguunis dursi kennamuufii qaba. Saawud Arabiyaa, tokkummaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen kanneen ce'umsa dimookiraatawaa Sudaan keessaaf hojjetan mara gargaaruuf qophee ta'uu keenya mul'isnaa jechuu isaanii ibsi kenname kun beeksiseera. Mootummaan Israa'el sagantaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kan Kovaaks jedhamuuf talaallii farra vaayirasii koronaa miliyoona 1 kan kennu ta'uu kaleessa labsee jira. Ministiriin dhimma alaa akka jedhetti talaalliin AstraZeneca torbanneen itti aanu keessa kan ergamu yoo ta'u, murtiin kunis qaama Israa'el biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuutii jedhan. Israa'el gumaacha kana gochuu danda'u ishee akkasumas weerarri kana waliin ga'u irratti adabuu kunis talaallii kana waliin ga'u irratti adda addummaa guddaa uume. Israa'el biyyoota uummata isaaniitii talaallii kennan keessaa isee jalqabaati. Weerarri Eboolaa Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo konyaa Kiiv kaabaa keessatti baatii onkoloolessaa bara 2021 yeroo lammataaf ka'ee ture dhaabachuu isaa har'a labsamee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa biyyoolessaa kana kan labsan erga guyyoota 42 walitti aanuuf namni Eboolaan qabame akka hin jiraanne gabaasamee booda. Onkoloolessa 8 weerarri kun ka'uun erga labsamee booda namoonni 11 yoo qabaman 6 ammoo du'uun gabaasamee jira. Weerarri kun biyyattii keessatti naannoodhuma wal fakkaatutti erga bara 2008 qabee yeroo 13 ka'uusaati. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuu beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaazexeessota hidhaarra jiran ilaalchisee mootummaan haala isaan keessa jiran ibsu jechuudhaan ibsa baaseera. Gama biraatiin jaarmiyaan mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGN
Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa qabattee gaazexeessota hidhuurraa of qusattuu jechuudhaan gaafateera. Komishiniin Poolisii Federaalaa gama isaatiin gaazexeessaan Associated Press gurmuu shororkeessitootaa shanee jedhanii waamanu uummata addunyaatti beeksisuudhaaf waan hojjetee fi hidhame kanneen biroollee waan dubbii labsii yeroo atattamaatiin dhorkame eeguu dadhabanii fi hidhamanii jechuudhaan ibsa kenneera. Dhimma kana laalchisee gabaasni Naakoor Malkaa qopheesse itti aanee dhiyaata. Sabaayimaan idil addunyaa Associated Press gabaasaan suur-sagalee isaa Itoophiyaatti argamu magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin qabamee hidhamu har'a toora odeeffannoo intarneetii isaa irratti oduu tamsaaseen beeksisee jira. Gaazexeessaa suur-sagalee Associated Press yookaan AP Amir Aman Kiyaaroo dabalatee gaazexeessitoota biyya keessaa lama isa faana hojjetaa turan Toomaas Ingidaa fi Addisuu Mul'ana jedhaman hidhamuu isaaniiti. AP'n kan gabaase gulaaltuun olaanaa AP Juulii Pees Amir ariitiidhaan haa gadhiifamu jechuun kan yaadachiisan. Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa gameessaan gaazexeessaa Amir sochii gurmuu shororkeessaa shanee hawaasa idil addunyaatti beeksisuudhaaf hojjechuusaan kan hidhame isaa fi miiltowwan isaa dambii labsii yeroo muddamaatiin bahe kabajuu dhabuun wal qabateeti kan hidhaman jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan miidiyaa fi kominikeeshinii komishinichaa obbo Jeelaan Abdii gaazexeessitootni kunneen hojii biyya shororkeessuu hojjetanii jechuun dubbatu. Yakka gaazexeessitootni kunneen ittiin shakkaman jedhan akkasitti ibsanii jiru. Amir gaazexeessaa tokkotu jira. Akka amboo deemanii amborraa ta'anii makiinaa qabatanii deemanii eegas immoo miidiyaa keenya bootaa jedhamu. Bosona keessa lukaan deemanii bakka shaneen itti argamu dhaqanii leenjii shaneen leenji'aa jiru. Leenjii sochii waraanaa kan isaan godhaa jiran. Jajjabeen isaanii kana hunda waan isaan qaban, meeshaa isaan qaban akka isaan itti leenji'an. Kana hunda dhaqanii viidiyoodhaan waraabanii achirraa deebi'anii piroodakshinii isaa dalaganii egaa miidiyaa intarnaashinaal ta'een uummata addunyaatti shaneen piroomoot waan shanee beeksisu addunyaa gubbaarratti shanee waan beeksisu waraabanii gatiisan jechuudha. Sadaasa 16 Finfinnee irraa ba'anii bahanii sadaasa 16 bahee haga 18 bakka kana dhaqee halkan deemee halkan caasaa bosona keessa bulee jara kanaan wal quunnamee hojjeteetti marrajaa kana gadhiisee. Wanti isaan gadhiisaniif maal? Shaneen gamanaan gara dhiyaa kanaan dhufaa jira. Isaan immoo gara kibbaatiin dhufaa jira. Kanaaf uummata addunyaa kana mul'isanii uummanni addunyaa kan biyya kana keessa jiraatu dippiloomatiin adda addaa akka biyya kana gadhiisanii deeman balaan uummata ta'e kanaa ijooyii akka jirutti mul'isuudhaan kana addunyaa irratti beeksisuudhaan deemaniiti kana hojjetan. Associated Press ibsa baaseen garuu yookaan oduu isaa irratti gaazexeessaan Amir Aman Kiyaaroo jedhamu kun biyya kana keessatti qaamolee wal dhabdee irra jiran hundumaa sobsiisee odeeffannoo sirrii ta'e waan argachuu qabuu fi kanaaf mootummaan hojii shororkeessummaa kana hawaasa addunyaatiin gahuudhaaf hojjetaa jedhee sirrii mitii himannaan kunii jechuun ibsa baasee jira. Maal jettu si kanarratti? Maaliif hojjetanii eenyuun barsiisa? Shaneen akka yakkamaa ta'e akka uummata fidaa jiru, akka uummata gubaa jiru, akka uummata ajjeesaa jiru, akka qabeenya balleessaa akka jiru hundi sun beekama. Kuni maaliif dhageetiin hin dalage? Baalaansii kam hojjete? Jara gaafateetiin mootummaa ta'e saree mootummaa gaafate moo akkamitti baalaansii dalage? Baalaansii wayiitu hin dalagne soba kun. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa hojjettoota Sabaayimaalee hidhaman Kobroon Warquu, Taamiraat Nagaraa, Ma'aazaa Mahammadii fi Yaaspeet Tasfaayee wal qabatee qaamolee dhimmi ilaalu wajjin kanumaan wal qabatee hojii qulqulleessuu akka hojjetaa jiru ibsee jira. Komishinichi gama Sabaayimaalee hawaasummaa isaatiin barreeffama qoodeen keessumaa Taamiraat Nagaraa guyyaatti qabame. Bakki isaan itti hidhamanis beekamuu dhabuu wal qabatee kan isa yaaddu bakki isaan itti hidhamanis beekamuu dhabuu wal qabatee kan isa yaaddeessu ta'uudha kan komishinichi ibse. Komishinichi ibsa isaatiin labsii yeroo muddamaa jiraatus haala itti hidhamtoonni jiran beekamuu fi maatiif gorsaa seeraa isaaniitiin mirgi daawwatamuu isaanii cabuu hin qabu jechuun yaadachiisee jira. Dhimma kana irratti itti gaafatamaan miidiyaa fi kominikeeshinii Komishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii mirgootni labsii yeroo muddamaatiin dhorkaman jiru jechuun ibsu. Gaazexeessitoonni kun yommuu to'annoo jala oolchaman amma yeroo kana biyyattiin state of emergency jala jirti. Yeroo atattamaa bahe kana keessatti mirgoonni tokko kan saspeendi ta'antu jiru. Duraan amma taateetuma mana namaa akkanumaan kaatee wayiffatta mana murtiirraa hayyama argattu malee. Seerri ammaa kun garuu nama tokko yoo shakkitee jiraatte yakka dalage yakka raawwate jedhee yoo shakki poolisiin tokko dhaqee mana isaa sakatta'uu qaama isaarra sakatta'uu danda'a. Poolisiin seera labsii bahe kana kanaan alatti bahee hojjetu haa ta'uuti poolisiin yeroo hundayyuu mirga namaa eegeeti waan hundayyuu raawwataa jiru. Kanaaf kanarratti mirgoonni saspeendi jiraachuun isaanii namni hubachuu ture jira jechuudha yeroo kana keessatti jechuudha. Oduuma wal qabateen jaarmayaan mirga gaazexeessitootaatiif falmuun beekamu CPJ jedhamee waamamu
Itoophiyaan labsii yeroo muddamaatiin qabattee miseensota pireesii hidhuurraa of qusachuu qabdii jechuun ibsa baasee jira. Erga labsii yeroo muddamaa labsame baatii sadaasa darbee jalqabee biyyattii keessatti gaazexeessitootni 14 hidhamaniiru jedha ibsichi. Obbo Jeelaan ibsa CPJ himannaa sobaatii jedhu. Poolisiin gaazexeessaa tokko lafumarraa ka'ee osoo inni badii wayii hin dalagin gaazexeessaa tokkoyyuu hidhuu hin danda'u hin godhus kan.